Abbaan tamaam ebba qabaa, abbaan qoroo keessa qabaa, haati kumaani taphatti, abbaa tamaam qallabatti. Manaa yaanee akka deegaa hajji dhaquu rabbi beekaa, abbaa tamaam rabbi ta'e. Intalaa ni asii fudhatama. Asii fudhatama. Naa kennita. Maqaa keessan? Maqaan koomoo Baatamaami. Maqaa abbaas? Abbaa tamaam booti booti haa corootu gama. Maqaa abbaatiif maqaa akaakayyuutti dabalaati amma akaakayyuu Baatamaam beektu babbaa badiruuti. Abbaa tamaami baaboo giboo abbaa awaajii jara baadii qoqqaccee jara laaluuti. Baatamaami baaboo giboo baawaaji. Amma akaakayyuu qofatti bakka gaheera. Umuriin keessan? Primo. Umurii ijoolleen beelaa gisee xaaliyaaniin biyya qabatu dargaggeessa. Xaaliyaaniin biyya qabatee umuriin gisee sana dargaggee baawun ta'uu ijoolleen beeku wama ta'e xaafi ijoolleen hin beeku xaaliyaanii hin fuudhu. Dhibbaaf meeqa hin Mee afaan. Isii kakaasii naamiti sharafee. Sharafee eega xaaliyaaniin biyya qabatee fuudhu. Umuriin maqaa kanatti moo? Ani beeku gaawwama jedhe dhaafi dhibbuma kudhan godhe. Ebbaa kudhan godhe. Kan isin irraa dhuftan? Maaluudha. Dhibba tokko nidhaa. Dhibba tokko. Amma eddee kan isa kana fudhadhee dhaqa. As kottaa. Asii. Dalgeessa kanarran ta'a. Baafadhu. Baala uffata maaliifan baafadhu? Baalli inni koo eessaan harka gogaa jira. Kamiin godha gaa? Uffanni lola irratti jira. Adinuu qaddi haasummaa taatee. Ijoollee dhagum. Ijoollee na fuufaa jira. Akkana. Dhagum. Nagiiraadhiis intala. Namoonni sodaachisoo maal godhu barbaadu? Nagiira. Ol butaa harka keessan qabadha. Intala nagiira Loomi. Amma maal na fayyisaa jira. Dawaadha. Doktorii biraan naqa. Intala sachoo kan kun. Anta harka keessan fudhate? Afuura keessan amma na fayyisaa jira jechuudha. Ijoollee. Haadha koo boortoo. Banne kajool. Enggak untala. Ga'eera. Bakka fayyee galuu. Hin fayyitu. Amma galuu galee dhumeelamu. Amma inni kuni gaggeessan akkaataa qaamota Siya kana fuutetta. Amma eessa naqa jettan. Asinta intala achi siqad. Asina duraa kai achi bood. Maqaa koo eenyu waama waraqaa koo fiti kabiriidhaan hin bitadhe hoo ijoollee. Intala. Amma kaffalee jettee kan biraa namuusiisuuf immoo ijoollee. Intala maal taate sitiin dhukkuba. Maqaalee si bu'e moo. Ijoollee.
Obbo Sheekis noo maal taataa? Ana abee? Abee? Seenaa laa asuma taa kunoo laasun. Doktora nagaadhaa. Fayyaadhaa. Dhukkubni ilaa dheengaddan masgiidaan naage. Lamni boottii keetu xiraa'anaa. Eddee sabsabaatti giseen akkana boottii baafadhee namni maaliif baatamaan boottii keessanii xiraa'anaa jedhe. Deebi'ee immoo kaleessaa goda ajiibbaa machaa isaan obboleessuma abbaa kootii isaan katamaa bira dhannaan ijoolleen isaanii natti wal miilli mootii abbaatamaa miixiraa miilli isaanii xiraanaan jedhe. Ennaanini abbaasi maal gaafadhee maal malliqoo maali namni eddeen argetti na ciicatee jennaani. Haakimee dhaqaa jedhi doktooraa kun dawaasaa beeku naan jennaani. Xiraane. Ilaa haatumti kumaa galgala gisee akkana ramnu. Akkana jalaa fuudhaa rafi jechuudha kan isuma. Sanyi dhaqaa dhaqee obongoodhu dhabee alatti illee muutii haa. Ogeedheedhuma wayii dhaadhaa kenne jedhe kan dhufe qaba. Mootii tiraayi moo miila tiraayi garuu? Namni gaalachuu jetti. Miilli sigaa maal isarra fu'aati kumaa miila keessanii hin jetti mamoo matee yoo co'oodhaa jedhee immoo laallaan co'oonis hin jiru lachuu. Miila akkam dhiqatartuuti? Mootii kana fayyada. Miila seeruma salaataan bishaanuma mootiin hin dhiqamu. Mootiin dhiqu. Mootii yoo bishaan itti gale cireetan mootii yoo giseera maal kaacha'u yoo itti galchuu. Miiluma lollaa qabee salaataa bishaanuma irra nageetuma salaata. Malee miicu mootii. Isa dawaadhuma laalaa cireetan. Qorichuma wayinaa kun. Mee qoricha isiniif kennina? Maal jette gaa dawaasaa? Egaa waan naannoo qulqullina keessanii innis qulqullina boottiitis kan miilaatti seeggachuu qabdu. Gaafa dandeettii kunis gaarii miti. Akka ati jiru bookoo waan bilaatu qayyaaradhee natti tola. Amma dawaa isa miidhilaa quba gidduu quba giseen akkana gargar qabe. Namni na jibbite. Isa dawaadhuma isaanii alaale jedhetan. Amma gaa maal jette gaa malumti koo maal jette gaa. Gaa kan miila keessanii kun fangasii yookaan baakteeriyaa infekshinii ta'uu mala. Kan eeggachuudhaaf immoo qulqullinni baraa barbaachisaadha. Miilli kun boottii keessaa ukkaamamee ta'a waan ta'eef infekshiniin baakteeriyaatiif fangasiidhaa fi haala. Magaazii jette. Magaazii. Magaazii. Fangasii. Maal inni fangasii? Infekshiniidha. Infekshinii kan akka baakteeriyaa ta'ee kan biraati inni immoo qulqullina keessan eeggachuu qabdu isin dabalataan immoo infekshiniin jiraachuusaa marmaraa isinii goone qorichas isiniif barreessina. Abbaan jabal immoo jabaadha jechuudha. Abbaa jabal hariiroo keenyaatu andoodeedhaan dhiqamee sin abbaatamaa andoodeetti sukkuumaatii dhiqamee geessee sana xiqqoo wayyaa'ee ture booddee kana gaaddee ijoolleen duraa kufaati jechuudha. Egaa booma jette naa kenniiti ittiin dhiqa. Isiniif barreessina. Barreessa. Maqaa koo baatamaa meeqaa boqiboo abbaa waajjilaa sootoo gamaa. Badiruu koo beektaa akkana doktora naaf taatu jedhee jennaan kifilii sadiitti barsiisaa timirtiin beektu jedhee duraa ari'ate amma kunoo kashalan buutee teessise. Kanaan inni dhagee dawaa bitadhaa. Dawaa bitatu. Sigaa dawaa marfee sachumaa naa kennu. Eddee kamiin anna qagaa. Lakkoofsa 28. Lakkoofsa 28. Lakkoofsa 28. Bisa gurbaasa kootii uffatu lakkoofsi 28. Lakkoofsa 28. Lakkoofsi 28 eessa joodha? Qoricha boottii kootii naa kennu lakkoofsa 28.
lakkoofsa digdamii saddeet. Asii. Talaala lakkoofsa digdamii saddeeti. Hospitaala Giraandifaa doktoroota ispeeshaalistootaa fi gatii gadi bu'aadhaan kennamaa jira. Yaala dhibee keessoo, yaala daa'immanii, hordoffii haadholii ulfaa, tajaajila da'umsaa, tajaajila yaala gadameessaa, tajaajila baqaqsanii yaaluu lafee, tajaajila yaala ijaa, yaala ilkaanii, kittaannaa dhiiraa, yaala rakkoo sammuu, yaala laaboraatoorii guutuuf akkasumas altiraasaawundii, tajaajila ambulaansii, tajaajila gorsaa fi barumsa eegumsa fayyaatis ni kennina. Tajaajila qorannoo guutuuf gara biyya alaa warra deemuu barbaadaniif dhaabbilee mootummaafis ta'ee miti mootummaafis tajaajila liqii ni kennina. Bakki magaalaa Jimmaa naannawaa buufata konkolaataa hoteela Riqqaa tokkoffaa cinaatti argama. Lakkoofsi bilbilaa 9-5-8-21-59 9-17-47-47 irratti dawwaltanii nu argachuu ni dandeessu. Grand Valley Hospital.